Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qoonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinniif kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Seenichi akkasitti dubbifama. Amaanu'eel Amoos akkas jedhee seenaa isaa dhugaa kana jalqaba. Kun seenaa dhugaa deemitii dhugaa bahe kan jedhamee seenaa gooftaan kiyya Yesuus Kiristoos naaf hojjetedha. Namni tokko waan jireenya isaa irratti ta'u keessattuu wanti gaarii hin ta'in tokko gaafa isarra ga'u kun carraa kiyya jedhee isa san akka jirjiruu hin dandeenyetti amanee taa'uu danda'a. Hamma tokko yaadi kun dhugaa fakkaata. Seenaan ijoollee waaqaa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti dhugeeffatan garuu jireenyi isaanii karoora harka waaqaa keessa jira. Isuma kana immoo kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti argina. Karoorri waaqayyo ijoollee isaatiif qabu garuu akka guutamuuf haal dureewwan tokko tokko irratti hundaa'a. Isaanis tokkoffaan abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhiyaachuu. Abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhiyaachuu. Lammaffaa ilaalcha abbaan sun waa'ee dhuma jireenya fooniitii fi jireenya du'aan duubaatiif yookaan du'aan boodaatiif qabuu fi inni sadaffaan immoo jireenya hafuuraatii fi hawaasummaa abbichi sun jiraatu irratti hundaa'a. Jireenya keetii irratti qormaatni adda addaa baay'atuu danda'a. Qormaata saniin kufaatiin kan dhufu garuu karaa tokkoof kan biraatiin yoo ati qormaata si dhaqqabisaniif eeyyama kennituufidha. Kunillee waan dansaaf yookaan waan gaariif yookaan waan dansaa yookaan gaarii hin ta'iniif jaalatisaaf yookaan jibbisaaf beekisaaf yookaan wallaalisaaf. Fedha waaqaatiif ajajamis mallattoo ijoollee waaqaa yoo ta'u fedha waaqaatiif ajajamisa dhabees immoo mallattoo ijoollee badiiti yookaan kan warra baduuti. Namni tokko jireenya isaa guutummaatti humna lamaan keessaa isa tokko jala seenuun dirqama. Isaanis humna hafuura waaqaa jala yookaan humna hafuura seexanaa jala jechuudha. Namni kamiyyuu humna lamaan kana jala bilisa ta'uu hin danda'u. Yookaan humna hafuura waaqaa jalatti bula yoo kana dide immoo humna hafuura seexanaa jala jira jechuudha. Lamaan kanaan ala filannoon sadaffaan yookaan lakkii ani isaan lamaanuu hin barbaadu kiyyuma akka fedha kiyyaa jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Kana lamaanuu garuu abbichumatti keessaa filata. Seenaan kiyya kun kan jalqabe yeroo an biyya kiyya Naayijeeriyaa naannoo Imoo jedhamu keessatti warra kiyya waliin jiraadhu irraani. Warri kiyya warra qabeenya qabanuun turre. Haa ta'u malee abbaan kiyya akaakuu yookaan akaakayyuu kiyyarraa yookaan abbaa isaarraa lafa hektaara 42 kan dhaala yoo ta'u wanni kunillee seenaa maatii isaa keessatti dhiibbaa addaatti fide. Firri naannootii fi kan fagoo baay'een isa kajeelaa
qabeenya isaa kana hawwaa turan. Ani immoo wanni kun maaf akka ta'e beekuu dhabus sababa lafa hektaara bal'aa abbaa isaarraa dhaaleen ta'uu danda'a jedhee shakke. Haati kiyyaaf abbaan kiyya Maargaaretii fi Amaanu'eel obboleettota kiyya waliin jireenya dansaa, jireenya gaarii jiraachaa turre. Ani obboleettota kiyya durraa yookaan dubraa lama dhalataniin turtii waggaa 14tiin booda dhaladhe. Ilmi dhiiraa warra kiyyaaf ana qofa ture. Anaan duuballi obboleettiin kiyya takka dhalatte. Dhalachuun kiyya warra keenyaaf gammachuu addaa nuuf fide. Garuu gammachuun keenya sun yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye ture. Sababni isaas haati keenya nu duraa duute. Gammadi keenya sunis gara gadda cimaatti jijjiirame. Haati kiyya sababa xonqaayiitiif yookaan warra mana seexanaatiin akka duute himama. Waan guddaa nu gaddisiisu immoo waggaa 4 booda abbaan keenyas du'e. Hojii seexana irratti seexanni itti mufatee yookaan itti aaree akka abbaa keenya ijjeesallee himame. Waggaa 2 du'a abbaa keenyaatiin duuba obboleettiin kiyya guddoon isiin yookaan isheen hangafaa eessa buuteen ishee dhabame. Bifa dhokataa kan namaaf galuu hin dandeenyeen baddee hafte. Achiin duuba immoo obboleettiin kiyya kan biraa kan lammaffaa dhalatte hin maraatte, sammuu dhabde. Haalli kun immoo walitti daddabalamee maatii duri gammadaan jiraataa turretti gadda addaa kan walirraa hin cinne nutti fide. Haaluma kana keessatti akkuma ta'ee barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaa addaan kutee ture itti fufee hamma ji'a 3 baradheen booda kaffaltiiwwan adda addaa naaf barbaachisan kaffaluu waan dadhabeef adoo hin jaalatin barumsa kiyya addaan kute. Baay'ee osoo hin turin akaakayyuuwwan kiyya du'an. Sirni awwaalcha isaanii raawwatameen booda firri keenya kan anguddoo isaan hin beekne obboleettii kiyya ishee takkatti naaf hafte maandhaa yookaan quxisuu kiyya kan taate na duraa fudhatan. Hagaadhaa eessa akkasiin jirtullee hin beeku. Hanqina jireenyaaf waan na barbaachisu adda addaarraa kan ka'e waggaa kiyya 13tti gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee qofii kiyya jiraachuun dirqama natti ta'e. Dhuguma mucaan waggaa 13 diinottaan abbaa isaatiif diinottaan dhuunfaa isaa adda addaatiin marfamee qophaa isaa jiraachuu danda'a. An guddaa sodaadhe. Wantooti kun hundumtuu ammaan booda jireenya bu'aa qabu akka jiraachuun naaf hin danda'amne natti agarsiisuu jalqaban. Guyyaa tokko mana barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaatti hiriyaa kiyya Chenduu kan jedhamu tokko argadhe. Chenduun baay'ee na jaalata. Waan anarra ga'e hunduma isaa waan dhaga'eeruuf gara warra isaatti na geesse. Warri isaallee simannaa o'aan na fudhatan. Akka mucaa lammaffaa isaaniittis na tolfatan. Jireenyi kiyya amma reefuu gara kallattii sirriitti dhufuu jalqabe. Haala dansaan, haala gaariin na qabatan. Gammachuu duraan dhabee ture kaan amma argachuu jalqabe. Baay'ee natti tole. Haati kiyya lubbuun jirtuun waaqi isiin kadhataa turte sun kunoo warra kana fakkaatu kunoo naaf kenne jedhee sammuu kiyyatti fudhadhe. Gammachuu guddaa argadhe. Kana waggaa 2 keessa tureen booda ammas seexanni deebisee gammachuu kiyya kana diige. Chenduuf warri isaa konkolaataan osoo deemaa jiranuu konkolaataa biraa biyyee diimaa ba'atee deemaa jiru waliin walitti bu'anii yoosuma battalumatti hundi isaanii du'an. Oduu sukkanneessaa kana gaafa dhaga'u dhaabachuu dadhabee kufe. Gadda kana immoo isinuu caalaatti bakka kiyya buutanii naaf yaaduu dandeessa. Sirna awwaalcha isaaniitiin booda gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee ifi jiraachisuuf immoo hojii ashkarummaa hojjechuu jalqabe. Hojii dadhabsiisaa ta'e humna kiyyaa olii namoota gurguddaa waliin hojjechuu jalqabe. Ollaa kiyyatti namichi tokko bakka hojii isaatti guyyaatti saantima 50 yookaan shilingii naaf kaffalaa na hojjechiisuuf na qaxare. Bakka qonnaa sanirratti immoo gaaffiiwwan kanneen akka an deebisuuf fuula natti gurraachessee na gaafate. Jalqaba lafa abbaa kiyyaa akka itti mul'isu yookaan akka itti agarsiisu. Lammaffaa lafa kanarraa akka kennuuf. Sadaffaaf isa dhumaa immoo hojii ashkarummaa mana isaatti hojjedheen booda mindaan kiyya saantima 50 sunillee hafee irbaata qofaa mana isaatti nyaachuu akka ta'e
natti hime. Anillee gaaffii namichaa sana hin morme, hin ta'u jedheen. Achiin duuba bosonaa yookaan baddaa san keessatti akka na ajjeesu natti dhaadatee anillee guddoo sodaadhee gargaarsa gaafatiisaaf iyyaa fiiguu jalqabe. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. An garuu jalaa miliqee osoo fiiguu boolla tokko keessa seene. Boolla san keessatti tasa marri yookaan margi na dhokse. Baay'ee na barbaade. Garuu na arguu hin dandeenye. Achiin booda abdii kutatee deeme. Anillee deemuu isaa mirkaneeffadheen booda boollicha keessaa ba'ee karaa biraatiin gara naannoo mana jireenya kiyyaa lafa abbaa kiyyaatti deebi'e. Dhimma kanallee maanguddoota biyyaatti himadhe. Garuu yeroo baay'ee ijoollee abbaaf haadha hin qabneef gargaarsi barbaachisaan hin godhamuuf tureeyyuu anillee akkuma san gargaarsa jaarsolii yookaan maanguddootarraa osoo hin argatin hafe. Wanni kun immoo keessa kiyyatti mufiif jibba addaa uume. Maaf na jibban? Maaf akka abbaaf haadha hin qabne adoo beekanu na gargaaruu didan? Keessi kiyya aariif mufii addaatiin guutame. Jireenyi kiyyas rakkinnaan guutame. Kanaan booda tasafaa jireenya kiyya gaargalaan guutame kanaaf fala argachuufaa danda'a jedhee gara waldaa kiristaanaa naannoo kiyya jirtu takka deemee miseensa guutuu waldichaa ta'e. Miseensonni waldaa sanii tokko tokko na beekan turani, garuu na gargaaruu hin barbaanne. Kanarra akka xiyyeeffannaa gootanu kanan barbaadu miseensa waldaa kanaa kan ta'e Gooftaa Yesuusitti osoo hin amanin gargaarsa argachuu qofaaf jedheeti. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal akka ta'e iyyuu hin beeku ture. Har'aa kanallee jireenya akkasii keessa kan jirtanuuf miseensa waldaa kiristaanaa taatanii garuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan osoo hin dhugeeffatin jirtanuuf an ergaa isiniif qaba. Sagaleen Waaqayyoo akkuma ergaa Phexros 1:5 lakkoofsa 7 irratti barraa'etti inni yookaan Yesuus Gooftaan waa'ee keessaniif in yaadaatii waan isin rakkisu hundumaa isarratti gatadhaa, isarratti buufadhaa, isatti immoo dhugeeffadhaa, Gooftaaf fayyisaa keessan tolfadhaa jedhee jaalalaan ergaa kana isiniif dabarsa. Haala kana keessa osoo jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti waliin barachaa kan turreef umrii waggaa 5 kan na caaltu Aliis gara jireenya kiyyaa dhufte. Wal jaalanne. Jaalala ijoollummaa kanaan gaafa guddannee umriin keenya gaa'ilaaf ga'etti akka wal fuunee wajjin jiraannullee waadaa waliif seennee turre. Achiin booda barumsa sadarkaa lammaffaatiif gara mana barumsa naannoo biraa magaalaa Naalis Aguree jedhamutti deemte. Isii achi jirtuun xalayaa jaalalaa baay'ee waliif barreessaa turre. Yoo isiin jalqaba hiriyummaa jalqabnu an umriin kiyya waggaa 15, isiin immoo umrii waggaa 20 irra turre. Barumsa ishee xumuratteen booda gara magaalaa Leegos kan warri ishee keessa jiraatutti deebitee mana baankii tokkotti qacaramtee hojjechuu jalqabde. Aliis jalqaba yeroo wal barreerraa jalqabdee eenyummaa kiyyaaf kan warra kiyyaa waan beektuuf kanarratti hirkattee fedhii ishee irratti guuttachuu jalqabde. Akka waliin jiraannu yaada naaf dhiyeessite. Adreesii yookaan naannoo jirtullee natti himteen booda akka gara magaalaa isheen keessa jiraattu tanillee deemee waliin jiraannuuf birrii 50 naaf kennite. Birrii 2 caalaa harkatti qabadhee nama hin beekne anaaf yeroo tokkotti birrii 50 argachuun gammachuu addaa na keessatti uume. San irratti immoo gara magaalaa Leegos deemuuf carraa argachuun kiyya gammachuu kiyya kan addaa naaf godhe. An keessa kiyyatti magaalaa Leegos magaalaa addaa kan waan barbaadan hundaa itti salphumaan argatan tolchee sammuu kiyyatti yaade. Kanaafuu gara magaalaa Leegos deemee hojii dhuunfaa kiyya hojjedhee qabeenya dhuunfaa kiyya kuufachuu qaba jedhee murteeffadhe. Rakkina jalaa, beela jalaa, diinottaan kiyyaaf kan abbaa kiyyaa jalaa bahuuf karaan jiru tokko gara magaalaa Leegos deemuu akka ta'e keessi kiyya amane dhiyeessuu jalqabe. Dhiyeessuu
balleessu. Jalqabbii haaraa. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 14:12 irratti sagaleen Waaqaa akkas jedhutu jira. Karaan namaaf gaarii fakkaatu tokko jira, dhumni isaa garuu karaa badiiti yookaan kan nama balleessu. Akkasumas Isaayyaas boqonnaa isaa 57:20-21 irratti warri jal'oonni yookaan warri hammeenya hojjetan akka galaana sosocho'uu boqonnaa yookaan foora dhabu, akka isa dha'aan isa dhoqqee jalaa kaasee bishaan booressuuti jedha. Waaqayyoon kiyya warri jal'oonni yookaan warri hamooleen sun garuu nagaa hin qabanuu jedha. Jireenyi kiyya hundumtuu jireenya akkasiin akka ta'e, boqonnaa dhabe, foora dhabe, gammachuu dhabe, nagaa dhabe, waan uffadhu dhabe, waan nyaadhu immoo dhabe. Dhuguma warra kiyya jireenyi Yesuus malee jireenya boqonnaa hin qabne, jireenya suga hin qabne. Eegasii birrii 50 haliis naaf kennite san qabadhee mandara kiyya dhiisee bahe. Akkuma magaalaa Leegos gaheen gamoowwan dhedheeroo, gamoowwan babbareedoo, akkasumas fuula namaa kan gammachuu addaatiin guutame gaafa argu dhuguma jannata waan seene natti fakkaate. Itti dabale immoo namni hundumtuu magaalaa kana keessatti dhimma hojii isaatiif asiif achi akka fiigu, namni hundumtuu hojiin akka itti baay'atu arge. Baay'ee gammaduu kiyyarraa kan ka'e ani amma bilisummaa bayira jedhee ofirratti dubbadhe. Man Aliisiifa gaafa ga'u, Aliis warra isii waliin simannaa dansaa, simannaa gaarii naaf taasiste. Naannoo tokko waan turreef warri isii haala kiyyaaf warra kiyyaa hin beeku turan. Garuu immoo hariiroo yookaan walitti dhufeenya jaalalaa aniif Aliis qabnu wamaa quba hin qaban turan. Achiin booda Aliis kan heerumtee waliin jiraachuu barbaaddu abbaan manaa isii ana akka ta'e warra isheetti himte. Warri ishee garuu kana gaafa dhaga'an guddoo rifatane. Haa ta'u iyyuu malee marii turtii muraasaatiin booda an barumsa kiyya addaan kuteetti fufee xumureen duuba wanti hundumtuu akka ta'u yaada dhiyeessan. Aliis garuu yaada isaanii kana jabeessitee mormite. Sanirra tartee guyyuma sanirraa jalqabee akka abbaa manaatiif haadha manaa waliin akka jiraannuuf warra iyyamsiifachuuf gaafatte. Warri isii garuu yaada isheen dhiyeessite kana ijjumaa yookaan gonkumaa fudhachuu hin barbaanne. Garuu wal morkii turtii isaatii dheeraatiin booda akkuma gootee Aliis isaan amansiiste. Warri isiillee hin callisan. Aniif isiillee waliin gara mana isheetti galle. Baay'ee bareedduu kan taate Aliis baankii tokkoffaa magaalaa Leegos keessa jiru keessatti akka hojjettu, waan jireenya kiyyaaf barbaachisu akka naaf kennitu, jireenya gaarii ta'es akka na jiraachistu waadaa naaf galte. Itti dabaltees akkas naan jette. Waan tokko iyyuu yaaddeen dhiphatin. Ifirraa bayii bashannanii sitti haa tolu naan jette. Waggoottaan baay'eef beelaan, rakkinaan, daaraan, diinotaan marfamee kan ture ani amma garuu kunoo haadha manaa bareedduu, mana meeshaa guutuu, jireenya bareedaa jiraachuu jalqabe. Jaalala, qarshii, meeshaa waan hundaan natti roobsite Aliis. Jireenya kiyyatti addunyaa kanarra jireenya akkasii hin jira jedhee yaadeen beekus. Garuu immoo akka kitaabni qulqulluun jedhu diiyaabiloos inni sobaadha, kan nama sobudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10:10 irratti akkas jedha. Inni yookaan diiyaabiloos hattichi suniidha. Hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. An garuu jedha Yesuus Kiristoos. An garuu jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedha gooftaan keenya. Ani akka jireenyi isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe nun jedha gooftaan. Seexanni garuu inni hatticha, inni kan nama qalu, inni kan nama balleessu malee waan biraa waan tokkoyyuu hin qabu jedha gooftaan. Dhaggeeffattoota kiyya, diiyaabiloos kennaa dansaa, kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumaayyuu hin qabu, takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennelle sobee dansaa fakkaatee, sobee gaarii of fakkeessee soba isaatiin
lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin hin sobaminaa. Gammadi, jaalallii fi kookkisi sun duudiin ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa. Gaafa tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gad deebisu of biratti arge. Iyyuullee barbaade. Garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaqu qaamni yookaan foon aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatan ta'eeruun arge. Gaafa tokko asumatti mul'atti, asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhage'a. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Gaafa haala kana hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa nan gaafate. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenya kiyyaaf keeti kanarraa kan addaa ta'a naan jette. Anillee yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu san naaf wayya tureeyyuu jechuu jalqabe. Achiin booda baay'ee si sodaachuu jalqabe. Guyyaa lamaan duuba fuula dansaa natti agarsiisuu jalqabde. Nattas kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallattu natta himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akkanatti himtu na akeekkachiistee achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa bitii tokkootti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessa si godhanaan jette san na qaabachiiste. Guyyaa keessaa gaafa tokko waan an amma beeku kan hundumaa hin beekta naan jettee gara manaatti deebine. Jireenya isii waliin illee akkuma duraa kaan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenya kiyya gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa bahuu danda'a? Adoo bahes eessa abbaa kiyyaa dhaqa? Eessa abbaa kiyyaatti gala? Guddoo yaade dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanni an fedhu tokko warri Aliis intalti isaanii Aliis hojii hafuura hamaa, hojii xinqoolaa, hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'uu jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Hin rakkadhe. Kolbaatiyya, saba kiyya, nama ergaa kana mana dhage'aa jirtu. Durbi umrii waggaa 20 waan akkasii kana ingooti jettanii hin shakkitanii. Namni alaa isii kan beekuun intala bareedduu waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabiloosii turte. Dhaggeeffattoota kiyya, bara amma keessa jiru kana keessattis aliisotni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaafa tokko Aliis gara bakka hojii deemteen duuba mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluu barbaade. Umurii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru yookaan firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banu waan arge amanuu dadhabe. Buqqii mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biraatti okkotee guddaa afaan isaarra baalliif buqqiin diqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo keessa laalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uu isaa dhagge. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti if laaqwe. Eessas gara milleetti miliquu akka hin dandeenye. Du'aan marfamee akka jiru amanee waan ta'uuf jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuu qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii waltarraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte anaaf gale. Kana booda
addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjin wal bare. Guyyaa itti aanutti gara walgahii tokkoo akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef tole jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walgahichaallee gamoo kana keessatti akka ta'ee fi kan seenamus dugda itti galiisaan yookaan gara boodaa ilaalisaan akka ta'e natti himte. Akkuma isin naan jette taanee walumaan gara gamoo lafa keessaatti seenne. Galmi guddaa walgahichaallee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanii ta'aniin guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'ee kan mul'atu garuu qaama biraa kan hin qabne akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 as keessa jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa lammaffaati. Warri kaan yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixachuuf, muraasni kan isaaniif hafe, warri kaan immoo kan eebbifamanii bahan, warri kaan immoo barsiisota fa'aa turan. Aliis furtuu girgiddaa manarra jiru yoo tuqxu wanbariin yookaan teessoon asi bahee anis immoo irra taa'e. Ofiifis akkas godhattee isheenis irra teesse. Sana booda keessummaa fi miseensa haariyaa ta'uu kiyya isaan hundumaatti na beeksiste. Isaanis haamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinaa dhaggatte. Walga'icha irratti wanti isaan mari'atan tokkollee osoo anaaf hin galin gara dhuma walga'ichaa irratti guyyaa biraa qofaa kiyya akka dhufuuf natti himamee walga'ichis sanumaan hobba'e, sanumaan xumurame. Walbeekis addunyaa seexanaa waliinii kiyya kan jalqabaa akkasiin ture. Halkanuma san Aliis halkan keessaa sa'aatii 8tti hirribaa na dammaqsitee waan baay'ee nama rifachiisuuf sodaachisu natti haasa'uu jalqabde. Akkas naan jechuun jalqabde. Ani akkuma na argitu kana nama salphaa tokkoo miti. Ani walakkaan kiyya nama, walakkaan kiyya immoo hafuura. Gara caalutti an hafuura. Wanni mana kiyya keessatti argitu kun meeshaawwan adda addaa